namicha gibbii kiyya keessaa baasisiise. Kanaammoo ragaan kun injira fuundura mana kiyyaati kaarimeetiriin walitti kan dhufu 300 fi minaamina dhufa lafti kun 300 fi minaamina dhufa kaartan lama ani kaarimeetirii 4,800 gibbiin kiyya. Gibbii kanarraa 300 hoggaan isaa kenne 360 kan ta'u hoggaan isaa kenne rakkoo hin qabu jedhee akkanan godhe inni akkas na goonan immoo homaa hin mormine obboleechi kiyya tasaasaate jedheetin namicha sanii birri 200 irratti hidha'ee fi kan inni qamara irraa bite irraa meeqan bitte wulii kee fidi erga bitte kaartaa kee fidi wulii kee fidi jedheetin irraa fuudhee isaa birri 200 irratti hidha'ee fi birrii kanaan namicha sana ani anaaboti inni nama biraatti gurgureetin ani irraa deeffadhe namicharraa maaloo ummata koo ani nama akkasiitis bootiibe. Kanaaf obbo Dinquu kanaaf akkama isin jettanii isa kanaaf dookimentis ta'e ragaalee adda addaan qabdu harka. Eeyyanka hayyee unkwaan ragaa dhiisito namichi natti gurguresan kan biraatillee guddaa'ii kana wajjiniin ficcisis kaartaa kana deebiseeto kaartaa amma qamaree fudhate kana tarrasiisee kiyyatti deebisee akka kennu birrii 500 kan birrii kaffaleerraa irraa qabee cheekiin na bira jira baankii rukuchiisee ta'u haga amma amata jaamoo torba guute sigalee anaagasin xiniqqaaqeedhaan hin deema ani wanta takka misteekii keessa seenu maaliif mootummaa wayyaanee na barbaada jarri kunis boru akkuma sannatti ta'uu danda'a jedhee wannan deemuuf dumbulloo takka sitatii takka ummata kiyya nan boonsaan ummata kiyya isaan amma miileeniidhaan nama natti yaasuu danda'an hin shakkinaa jedhiin saba koo ani dhugaadhaafin ejjedhe ani dhugaadhaafin morma malee dhugaafin du'a malee ani qamar obboleecha kiyya maaloo ergan akkas godhees be ani qamar ergan balleeche maaloo kanaan na baddaltee oggaa jedhe be dhugaan natti mure ani qamar obboleecha kiyya dhiisi nama biraatiifuu nama du'u ani garuu jiruu kiyya irratti akka qamaritti namni qarqaare lafa kana artistoota baay'ee qarqaare jedhanii Dinquun qamar akkan qarqaaretti nama hin qarqaare qamar akkan qarqaaretti nama hin qarqaare tanu. Gama biraatiin ammoo namoonni tokko ammas himannaa isaanii dhiyeessaa jiru gara Waaltaa TV irratti ka fakkeenyaaf Aadde Asteer namni jedhamanis akka himannaa dhiyeessanidha isinirra jechuudha. Maali sababni himannaa kanaa? Maaltu maal ta'e inni kunoo maali? Laali mootummaan amma kan godhaa jiru warra ani xiqqoo walitti bu'e ani bee nama amata 28 guutuun nama nagade amata kurnan har'aa hawwallole amma kan an amma Aadde Asteer jettoon amata kurnan har'aati walitti haasofna waa'ee amata kurnan har'aati laal warran ani mana murtiitiin irratti raggaasiseetoo seeran ala baasise oduu kuni mana murtiitiin irratti indagana propaganda adeemsuun wanjala tokko jedhe laal wanjala han hojjechaa jiran garuu seerri oggaan jiraatin ani wanjala jedhee dubbii bichaa ta'a sigalee kanaa wanna ta'eefi wanjala hojjetaa jira jarri kun ani immoo dhiisu seerri innuma dhufaa seerri sinuma jira ammasi seera jirutti fayyadamee mootummaatti nan iyyadha kuni maqaa balleechaa bochaa oduun ta'in zarii balleechadha hannarratti adeemsisaa jiru sigalee zariitu akkan ani ol jedheen deemnillee na godhuudhaaf na ashamaaqaquudhaaf wanna hojjetan garuu ani wanni namoonni biraa dubbattu akka tisiisatitti ishii ilaala ammas garuu saba kiyya irratti ani takka harka akkas jedheen beekusi hin jedhus of duras hin barbaadu. Asteertuni Adaamadha jiraatanii warri jarri kun amma hunduu Kanaadaa keessa jiraatan jarri kun. Ani kan beeku obboleettii ishii Gannat Qaxalaa kan jedhan amma kan Torontoo hoteela qabdu hoteela guddaa kan qabdu ishiirraayin daa'ima takka dhalchi. Daa'imti sun maqaan ishii Jiituu Dinquu Dayyaasaa jedhamti. Sigalee yeroo kana haati jiituu sun gannattanaa fi dhirsashii sab kan jedhanii walitti qabdee hojii qabda gurguddaadha kennii fi naan jetti haati jiituu sun. Ani immoo micayyuu matiyya jedheetiin ka micayyoon tuni gara shiitiin waan dhufteef dhirsashiitii fi inni piroojeektii gaarii qabatanii dhufan. Yoo dubbatan akka hojjetan namichi injiinara dhirsishii nama hojjetu. Ishiin tuni afaan bichaa qabdu. Tokkoffaani kan goote maal inni sitti fakkaatee dhuftee piroojeektii kanan ijaaraa jette anis soodarii ijaaran jira. Soodarii ijaaran jira oggaan jedhu
maaloo ani siifin fichisiisee tagaxaaxabii beeksisti hojjedhaa jette akkuma ishiin jette san mana meeqa 20 duraa duuban kiftii kan ta'e jettee diizaayinii hojjennee kennee fi isa hojjedhu jenneen isa hojjechuudhaa naan jette isa hojjechuudhaa miiliyoonii 15 narraa fudhatte 50%. Miiliyoonii 15 erga fudhattee booda gara Kanaadaa deemte meeshaa bituudha. Meeshaa kan bitti meeshaa siree 20 qabu. Naa bittee dhuftee fiduudhaa deemte. Yeroo kana miiliyoonii 5 akkaawuntii ishiit irratti hafee jira. Baankii wagaaganii ture birrichi kun. Ani Ameerikaan dhufee ishiinis Ameerikaa dhuftee Kanaadaa dhuftee Kanaadaadhaa maal gooti? Las Vegas kan jedhan biyya qumaarii kana dhaqxe. Obboleettitu natti makaaye. Yeroo kana biyya qumaarii kana dhaqxee birrii san jim gootee nyaachiste jechaadha birrii kana. Birrii ani achitti miiliyoonii 10 itti kenne san. Faranjii san bira dhaqxee Kanaadaa san bira dhaqxee kireediitii na kenni jetteen. Faranjichi immoo natti dawwalee natti gwaaddanyaa kiyya baluma isaaniitiin gwaaddanyaa ta'e tagaxaaxamii beetii kana kaffidu. Anis immoo mirri miiliyoonii 10 ishiin fudhattee sii kenniti jedhee namichis eegaa jira. Faranjichi jechaadha. Bileenariidha Kanaadaa keessatti. Amma namicha san bira dhaqxee birrii naan kennine naan jedhe. Ay ani maal godhuun danda'a kan beekuun jedheen. Obboleettiin ishii natti dawwalteeti. Obboleettumti ishii kan wajjin dhalatte Gannat Qaxalaa kan jedhan haadha jiituu jechaadha. Ishiin natti dawwaltee dinquu naan jette. Jedheen an Ameerikaan jira. Gannatii intin Asteeri Itoophiyaa deemtee naan jette. Amma gara Itoophiyaa birrii kana fidnaan birrii miiliyoonii 5 fudhachuudha Itoophiyaa deemte ishiin edaa. Amma deemtee jirti ganzaba kana qumaariidhaan wanna nyaatamteefi kana beekii naan jette. Ani amma akkasitti akkanatti dubbattuun barbaaduun jedheen akkuma kanan jedhee waaqni misikirii kiyya. Ani duraan nama gaariidha cimtuudha jettee kan natti ergessi. Kanaafuu maaliin godhareen jedheen birrii fudhattee jirti miiliyoonii 10 birrii biraa akkas jalaan fudhanne kaa obboleecha koo ittiin narratti cufte. Ishiidhaan wal lolan edhaa ishiin. Ishiin Itoophiyaa deemte Asteertuun jechaadha. Gannatsantu naa bilbila haati jiituudha haati micayyoo tiyyaa jechaadha. Yeroo kanani gwaaddanyoota kiyyan qaba guddataa jedhanii ayyuu jedhanii eenyudha tokko Dirriibaa Dafarshaa jedhanii Taaddasaa Dabalee jedhanii nini dawwaleef gwaaddanyoota kiyya kana. Ati Ameerikaa taa'itiin dawwalaa fi hoggaan dawwaluuf ijoollee ganzabni kiyya nyaatamee jira. Nitittiin na nyaatte maal jettaniin jedheen akkamitti naan jedhan hin dhufti gara Adaamaayi yoo dhuftee akkam goonaa maaloo ganzaba kiyya irraa naa fuudhaa hin jedheen. Gwaaddanyoota kiyya sabassabee ta'utti dawwalee hundattu. Yeroo kana ishiin dhuftee jechaadha. Yeroo kana ani maaliin godhee baankiidhaan ganzaba akkan kaffalleefi hin jedheen miiliyoonii 5 kan. Baankiin inni dhaqxee dinquun hin kaffalii wanna jedheef hin kaffaluu jette natti dawwalte. Meeshaa sii ajajeen jira. Meeshaa sii ajareen jira Kanaadaan ture. Ani obboleettiin natti himtee jirti beeki soba ta'u jennaanin Kanaadaa turte nan dhufaa birrii siifin kennaa. Cheekii gwaaddanyoota kiyyaa naa kenniifi jedheen eenyutti maaliidhaaf hin kennaa jette fudhadhee birrii kanas zarazzareetiin dhaqeetoo Kanaadaatti sii kaffalaa naan jette lakkii hin jedheen kanuma duraan fudhatte san irratti dubbanna haga dubbannutti haga nan dhufutti birriidhaan rakkadhee liqaan ofirraa qabaa hin jedheen kanaa liqaa san dura kaffalanii haa dhufanii hin jedheen miiliyoonii 5 san gaafannaan hin kennu jettee deemte yoggaa kana miiliyoonii 1 barbaaddaa hin jedheen miiliyoonii 4 naa kenniif hin jedheen gwaaddanyaa kiyyatti. Ijoollee gwaaddanyoota kiyyaa san maqaa nama 4tiin cheekii miiliyoonii tokko minamna itti ka yaadadhu miiliyoonii 4 bichaa fudhadha keechaa. Fudhadhaa miiliyoonii 1 fudhachuudhaa jettee miiliyoonii 4 san naa gadhiiste jecha. Yoo kana ani ishiirraa meeqan qaba miiliyoonii 11 qaba. Amman dhaqee Ameerikaadhaa gad deebi'ee mana murtiitti dhiyaadhee kana na goote kunoo birrii miiliyoonii 11 fudhattee jirti. Miiliyoonii 15 keechaa gwaaddanyoota kiyyaan akkana godhee manni murtii akka beeku kana gwaaddanyoota kiyyaan fudhadhee jira birriin kun kiyyaa. Wanni wuliin naa diigamu ganzaba kiyya naa kennitu jedheetin iyyadhe ka seera jirutu jira wanna ta'eef. Yeroo kana mana murtiitti dubbiin laalamaa deemee jaarsummaadhaan laalladhaanuun jedhanii ishiinis birrii kiyya san irratti murtaa'ee oduu ishiin naan kaffalin amata 9 booda amma manni jarri kun waaltarratti dhiyeechee jechaadha. Keeziin kana fakkaata laal. Fiifaa hoggaa ta'uu baate birrii miiliyoonii 11 irratti hafee jechaadha. 15 fudhattee 4 gwaaddanyoota kiyyaanin deebisiisee 11 irratti hafe. Ammas eeggadheetiin makkalaakayaadhaa magaazana tokko feetee naan jedhan. Yoo ishiin magaazana tokko feetu
mana murtiitiin duraanuu tizaaziin qabaati mileenii lama kan baasu immoo magaazana irraa fudhata. Amma mileenii 11 irraa mileenii 9 bichaan irra jira. Mileenii 9 san oduun eeguu omaan qabdu akkanatti dubbiin kun achiinaa fe anis ijoollee kiyyaa jedheetiin ishiidhaa dhiise malee aniif wuliin qabaa kan hunda ragaan dhibsishii jira. Injiinaroonni hin jirti warri na wajjin hin qunnamtii qaban hunduu hin jira. Dhugaan kana oduu ta'u soomni moo'ee har'a ani akka tabaddaayitti oduu ishiirraa mileenii 9 qabu akka hattuutitti maqaa kiyya hannaan kaaste jechaadha. Haa ta'u obbo Dinquu Waaltaa TV irrattis akka al tokko Waaltaa TV irrattis akka himannaa dhiyeessitan dhageenya. Hagam dhugaadha wanni kun? Waaltaa irratti seeraan ala akka ta'e wanni hunduu adeemsimaa kan jiru sobaan akka ta'e nu ragaa qabna. Nullee nu gaafachuu qabdanii yoo barbaaddan baalaansii godhaa nullee gaafadhaa jennee xiyyannee oduu nu gaafatin dabruu hin danda'u. Miidiyaan kun nu qixxee walaa gaafannu jennaan manni murtii wanni godhee dabraa jira akkan dhaga'utti amma. Waaltallee kassasnee turree ammas jara kana immoo nan kassasa. Kana bichaa boti seerri addunyaa hoggaa jiraate. Ani soodaree irratti investimentii biileenii 2 fi mileenii 490 kan investii godhe an har'a. Dumbulloota akka liqaa ofirraa hin qabu. Idaas ofirraa hin qabu yaa saba koo. Kana ammoo addunyaan ragaa baa wanna ta'eef ani kan bite Itoophiyaa mootummaarraa wannan ta'eef addunyaa irratti nan iyyadha seerri addunyaa yoo jiraate namni tokkolleen balaa kiyyaan waa'ee soodarii irratti akka hin dubbanne godhaan jira. Balaa kiyyaan namni du'ee isa akkas goosise akka jedhan warri kana hojjetu kun hin barbaada wanna ta'eef. Ani hin barbaadu. Ani mootummaadhaan harkaa humaan qabu ani rakkina takka hin qabu. Yaasaan miidiyaadha malee miidiyaan nan kassatu. Miidiyaan narratti wanajjalu. Ummata kiyya dhugaa beeksifachuudha. Ganaa kumaatamaan hoggaa kaffidan ta'e ani bootaan kennuuf ani bootaan kennuuf maaliif saba kiyyaa jedheetiin awwaarra dabe. Siigalee? Obbo Dinquu soodareen agammaatti akkuma saamsamee jira. Akkami furmaan isaa argamaa? Harka keessaniin deebi'ee hojii eegalamoo harka isin ba'amoo yaaddoo kanatti ummata keessaa dudubbatamaa jira. Falli isaa hoo maali bakka kanatti? Kuni tasan ta'u siigaleeti. Tasan ta'u jechuun soodareen an idaa ofirraa hin qabu kan mootummaa gibira hin qabu baankii ofirraa hin qabu gabareen kan jedhan kuni sobaan akka ta'e uummanni irra ga'a. Ani amma har'a dubbadheedhaa fi moti laal oduu walqixxee nu laalchisanii be gabareen tokko gaa ka'e lafti kee kamiin nimee soodaree keessaa kan qabdu dhaqeeti lachuu lafarra ejjennee dubbanna sila soba ta'uu kan beekamu be gabaree sobaatti dhiyeechan sigalee warra kana kan jedhu kana warra amma asteer jedhu kan saba soba barbaadan kuni kan eenyudha nafxanyaa ummata kiyya gabroomsuu barbaada. Ani har'a hin gabroomu na aman mileenii 214 abbootii abbaa muudaa abbaa gadaa abbaa duulatitti akkaawuntii kiyya kennadhee yoon ani rakkadhelleen yoon ani wareegamelleen sabni kiyya itti haa tajaajilu jedhee godhe. Kanammoo warra baankii keessa jira wanna beekaniif information dabarsaniif warri nafxanyaa anarratti propagaandaa kana adeemsisa. Kana ani ummata Oromootiif wati kan kennu an abbaa duulaa gadaa Oromooti. Mileeniin kuni yoo godaansaa oole oggaa godaansa raafe jarri kun akka naa deebisu jedheetiin kana kanatu har'a ani hattuu na godhe kan akka qamar kana fidanii dhufan sobaan kan akka asteer kana fidan tokko mileenii 11 cheekiin qaba kan jedhu sin jira laalime suuta jedhi laalime namni mileenii 11 sirraa qabu tokko akkamitti wulii dhaba akkamittiin birrii san kennaaf ani import exportiin qabu biyya alaa nigdiin qabu ani mana hospitaalati kan qabu mana barumsaati kan qabu ani kan qabu hoteela maalinni namicha sanii mileenii 11 fi minaamina walitti nufitu mee laale ummanni kiyya beekuu kan qabu kana of duratin laaltanii kumaatamaan haadheechan sobni sobuma miidiyumaan dabarsita oduu dhugaa qabaate namni tokko laal amma oduu qamar dhugaa qabaate mana murtiitti na dhiyeechet narraa kaasa. Ani garuu akka qamar kana ani jaartummaadhaan fixuu hin danda'a maaliif ani saba kiyya akkamittiin baddala oduu ta'e hin ta'u sabni biraa ammoo oduu dhugaa qabaate na kassaseeti dhukkee narraa kaasa
garuu hin danda'an maaliif hoo jette ani takka seeran alan deemu la takka sinzirii takka hin deemu seeran ala nan of eeggadha baay'ee maaliif kabaja ummaan Oromooti kabaja ilmaan Oromoo kabachiisuu qaba dhugaa ilmaan Oromootiif mormadha malee qabeenya tiyyaa jedhee ani haajaan qabu sigaleeti haajaan qabu maal hoggaan qabeenya barbaade addunyaa kanarra bee'ani bakka hundaan biyya kiyya hin beekne garuu gadheetu nan beekne sigalee ani seenaa kiyya yoo barbaadan abbaa duulaa gammadaa yaa gaafatan seenaa kiyya ugaa barbaadan maammoo gadaa kan na guddise yaa gaafatan maammoo gadaa daadhii seenaa kiyya yoo barbaadan galaasaa dilboo yaa gaafatan daawit ibsaa yaa gaafatan sigalee ani garuu dhaaba tokko keessa hin jiru har sabuma kiyya bichaa aadaa kiyya bichaa guddisuudhaan nama ka'e jechuu kiyya kan ammoo kan na fuuldura ejjetu ganaa wanna biraana godha maaliif yoon ani kanatti galu gadaan haaromsa jedhee hoggaan galu lubbuun an baduun akkanarra jiru nan beeka maaliif diina guddaan qaba gizee tokko wanna tokko si yaadachiisa yaadumame galaasan gizee tokko nu barsiisa keenyetoo galaasaa dilboo maal nuun jedha namni suni maaliif dhugaa qabna nuyi maaliif nutti tokkosaa erga dhugaa qabaanne numaa tokkosnee moolee jedha namichi tokko waraana keessaatti ka'e hinde sunis dhugaan qabaa sin gabroomsa jedhee sitti tokkosaa atis immoo gabrummaa jalaa hin baay'attee tokkosaa dura qaddamuudhaan murteessanii nuun jedha barnoota guddaa hoggaa nuu kennutti hin jedha sitti nima garuu kan saba kiyyaa kanatu na dhibe kan qamartu na dhibe obboleessa kiyyaa baay'een jaaladha dhugaa sitti maan qamari ani qamarii gizee tokko miliyoona 14 kenneef homa ganzaba inni narraa kan hin qabne maaliif hin kenneef hoggaa jette soodaree ana wajjin kaatee humna wanna dhabeefi namicha kana qarqaaruun qaba jedheetiin miliyoona 14 kenneef wanna tokkorratti miliyoona 14 hoggaan kennu hoggaan siin jedhe ragaan qabutti ragaa wajjiniin harka inni sin beek oduu kaadee miliyoona 14 san bakka kamitti naa kennite yaa jedhu kanuma galatoon ulfaadhu galatoomaa yeroo biraatis waan biraatii walitti deebinaa jiraadhaa isiniin jedha galatooma kabajamtoota daawwattoota keenya mariin keenya gara toora bilbilaatiin dureessa Oromoo obbo Dinquu Dayyaas irratti haalota tokko tokko kaasuudhaan kan mariin geggeessine hagammaatti kanuma fakkaata. Isinis warroonni nu hordoftan galatoomaa jechaan turtii gaarii. Namicha gibbii kiyya keessaa baasitiif. Kanaammoo ragaan kun injira fuuldura mana kiyyaati kaarimeetiriin walitti kan dhufu 300 fi minaamina dhufa lafti kun 300 fi minaamina dhufa kaartan lama ani kaarimeetirii 4,800 gibbiin kiyya. Gibbii kanarraa 300 hoggaan isaa kenne 360 kan ta'u hoggaan isaa kenne rakkoo hin qabu jedhee akkanan godhe inni akkas na goonan immoo homaa hin mormine obboleechi kiyya tasaasaate jedheetin namicha sanii birri 200 irratti hidha'eefi kan inni qamarrirraa bite irraa meeqan bitte wulii kee fidi erga bitte kaartaa kee fidi wulii kee fidi jedheetin irraa fuudhee isaa birri 200 irratti hidha'eefi birrii kanaan namicha sana ani anaaboti inni nama biraatti gurgureetin ani irraa deeffadhe namicharraa maaloo ummata koo ani nama akkasiitis bootiibe. Kanaaf dookimentii obbo Dinquu kanaaf akkam isin jettanii isa kanaaf dookimentis ta'e ragaalee adda addaan qabdu harka. Eeyyanka hayyee unfaan ragaa dhiisito namichi natti gurguresan kan biraatillee guddaa'ii kana wajjiniin ficcisis kaartaa kana deebiseeto kaartaa amma qamaree fudhate kana tarrasiisee kiyyatti deebisee akka kennu birrii 500 kan birrii kaffaleerraa irraa qabee cheekiin na bira jira baankii rukuchiiseeto. Haga amma amata jaaguute jaamoo torba guute sigalee ana agasin xiniqqaaqeedhaan hin deema ani wanta takka misteekii keessa seenu maaliif mootummaa wayyaanee na barbaada jarri kunis boru akkuma sannatti ta'uu danda'a jedhee wannan deemuuf dumbulloo takka sitatii takka ummata kiyya nan boonsaan ummata kiyya isaan amma miileeniidhaan nama natti yaasuu danda'an hin shakkinaa jedhin saba koo ani dhugaadhaafin ejjedhe ani dhugaadhaafin morma malee dhugaafin du'a malee
ani qamar obboleessa kiyya maaloo ergan akkas godhees be ani qamar ergan balleeche maaloo kanaan na baddalte oggaa jedhe be dhugaan oggaanatti mure ani qamar obboleessa kiyya dhiisi nama biraatiifuu nama du'u ani garuu jiruu kiyyarratti akka qamaritti namni qarqaare lafa kana artistoota baay'ee qarqaare jedhanii dinquun qamar akkan qarqaaretti nama qarqaare qamar akkan qarqaaretti nama qarqaare tanu Gama biraatiin ammoo namoonni tokko ammas himannaa isaanii dhiyeessaa jiru gara Waaltaa TV irratti ka fakkeenyaaf Aadde Asteer namni jedhamanis akka himannaa dhiyeessanidha. Isinirra jechuudha. Maali sababni himannaa kanaa? Maaltu maal ta'e inni kunoo maali? Laali mootummaan amma kan godhaa jiru warra ani xiqqoo walitti bu'e ani beeyin nama amata 28 guutuun nama nagade amata kurnan har'aa hawwallole amma kan an amma Aadde Asteer jettoon amata kurnan har'aati walitti taasofna waa'ee amata kurnan har'aati laal warran ani mana murtiitiin irratti raggaasisee too seeran ala baasise oduu kuni mana murtiitiin irratti indagana propaganda adeemsuun wanjala tokko jedhe laal wanjala han hojjechaa jiran garuu seerri oggaan jiraatin ani wanjala jedhee dubbii bichaa ta'a sigaleeni kanaa wanna ta'eefi wanjala hojjetaa jira jarri kun ani immoo dhiisu seerri inuma dhufaa seerri sinuma jira ammasi seera jirutti fayyadamee mootummaatti nan iyyadha kuni maqaa balleechaa bochaa oduun ta'in zarii balleechadha hannarratti adeemsisaa jiru sigalee zariitu akkan ani ol jedheen deemnillee na godhuudhaaf na achamaa qaquudhaaf wanna hojjetan garuu ani wanni namoonni biraa dubbattu akka tisiisatitti ishii ilaala ammas garuu saba kiyyarratti ani takka harka akkas jedheen beekusi hin jedhus of duras hin barbaadu Asteertuni Adaamadha jiraatanii warri jarri kun amma hunduu Kanaadaa keessa jiraatan jarri kun ani kan beeku obboleettii ishii Gannat Qaxalaa kan jedhan amma kan Torontoo hoteela qabdu hoteela guddaa kan qabdu ishiin raayin daa'ima takka dhalchi daa'imti sun maqaan ishii Jiituu Dinquu Dayyaasaa jedhamti sigalee yeroo kana haati jiituu sun gannattanaa fi dhirsashii sab kan jedhanii walitti qabdee hojii qabda gurguddaadha kennii fi naan jette haati jiituu sun ani immoo micayyuu matiyya jedheetiin ka micayyoon tuni gara shiitiin wanna dhufteef dhirsashiitii fi inni piroojeektii gaarii qabatanii dhufan yoo dubbatan akka hojjetan namichi injiinara dhirsishii nama hojjetu ishiin tuni afaan bichaa qabdu tokkoffaani kan goote maal inni sitti fakkaatee dhuftee piroojeektii kanan ijaaraa jette anis soodarii ijaaran jira oggaan jedhu maaloo ani siifin fichisiisee tagaxaaxabii beeksisti hojjedhaa jette akkuma ishiin jette san mana meeqa 20 duraa duuban kiftii kan ta'e jettee diizaayinii hojjennee kenninee fi isa hojjedhu jenneen isa hojjechuudhaa naan jette isa hojjechuudhaa miiliyoonii 15 narraa fudhatte 50% miiliyoonii 15 erga fudhattee booda gara Kanaadaa deemte meeshaa bituudha meeshaa kan bitti meeshaa siree 20 qabu naa bittee dhuftee fiduudhaa deemte yeroo kana miiliyoonii 5 akkaawuntii ishiitti irratti hafee jira baankii wagaaganii ture birrichi kun ani Ameerikaan dhufee ishiinis Ameerikaa dhuftee Kanaadaa dhuftee Kanaadaadhaa maal gootii Leesbaagaas kan jedhan biyya qumaarii kana dhaqxe obboleettitu natti makaaye yeroo kana biyya qumaarii kana dhaqxee birrii san jim gootee nyaachiste jechaadha birrii ani achitti miiliyoonii 10 itti kenne san faranjii san bira dhaftee Kanaadaa san bira dhaqxee kireediitii na kenni jetteen faranjichi immoo natti dawwalee natti gwaaddanyaa kiyya baluma isaaniitiin gwaaddanyaa ta'e tagaxaaxamii beetii kana kaffidu anis immoo mirri miiliyoonii 10 ishiin fudhattee sii kenniti jedhee namichis eegaa jira faranjichi jechaadha biileenariidha Kanaadaa keessatti amma namicha san bira dhaqxee birrii naan kennine naan jedhe ay ani maal godhuun danda'a kan beekuun jedheen obboleettiin ishii natti dawwalteeti obboleettumti ishii kan wajjin dhalatte Gannat Qaxalaa kan jedhan haadha jiituu jechaadha ishiin natti dawwaltee dinquu naan jette jedheen an Ameerikaan jira Gannatii intin Asteeri Itoophiyaa deemtee naan jette amma gara Itoophiyaa birrii kana fidnaan birrii miiliyoonii 5 fudhachuudha Itoophiyaa deemte ishiin edaa amma deemtee jirti ganzaba kana qumaariidhaan wanna nyaatamtee fi kana beekii naan jette ani amma akkasitti akkanatti dubbattuun barbaaduun jedheen akkuma kanan jedhee waaqni misikirii kiyya
Ani duraan nama gaariidha cimtuudha jettee kan natti ergasti kanaafuu maaliin godharee hin jedheenan birrii fudhattee jirti miliyoonii 10 birrii biraa akkas jalaan fudhanne kaa obboleecha koo ittiin narratti cufte. Ishiidhaan wal lolan edhaa ishiin Itoophiyaa deemte asteertuun jecha gannatan tunaa bilbila haati jiituudha haati micayyoo tiyyaa jecha yeroo kanani gwaaddanyoota kiyyan qaba guddataa jedhanii ayyuu jedhanii eenyudha tokko Dirriibaa Dafarshaa jedhanii Taaddasaa Dabalee jedhanii nini dawwaleef gwaaddanyoota kiyya kana ati Ameerikaa taa'eetiin dawwalaa fi Uggaan dawwaluuf ijoollee ganzabni kiyya nyaatamee jira nitittiin na nyaatte maal jettaniin jedheen akkamitti naan jedhan hin dhufti gara Adaamaayi yoo dhuftee akkam goonaa maaloo ganzaba kiyya irraa naa fuudhaa hin jedheen gwaaddanyoota kiyya sabassabee ta'utti dawwalee hundattu yeroo kana ishiin dhuftee jechaadha. Yeroo kana ani maalin godhee baankiidhaan ganzaba akkan kaffalleefi hin jedheen miliyoonii 5 kan baankiin inni naqxee dinquun hin kaffalii wanna jedheef hin kaffaluu jette natti dawwalte meeshaa sii ajajeen jira meeshaa sii ajaree jira kanaadan ture an obboleettiin natti himtee jirti beeki soba ta'u jennaanin kanaadaa turte jedheen nan dhufaa birrii siif hin kennaa cheekii gwaaddanyoota kiyyaa naa kenniifi hin jedheen eenyutti maaliidhaaf hin kennaa jette fudhadhee bee birrii kanas zarazzareetin dhaqeetoo kanaadatti sii kaffalaa naan jette lakkii hin jedheen kanuma duraan fudhatte san irratti dubbanna haga dubbannutti haganan dhufutti birriidhaan rakkadhee liqaan ofirraa qabaa hin jedheen kanaa liqaa san dura kaffalanii haa dhufanii hin jedheen miliyoonii 5 san gaafannaan hin kennu jettee deemte yoggaa kana miliyoonii 1 barbaaddaa hin jedheen miliyoonii 4 naa kenniif hin jedheen gwaaddanyaa kiyyatti ijoollee gwaaddanyoota kiyyaa san maqaa nama 4iitiin cheekii miliyoonii 1 midhaamna jettee kaa yaadadhu miliyoonii 4 bichaa fudhadha keechaa fudhadhaa miliyoonii 1 fudhachuudhaa jettee miliyoonii 4 san naa gadhiiste jechaadha yoo kana ani ishiirraa meeqan qaba miliyoonii 11 qaba amman dhaqee Ameerikaadhaa gaddeebi'ee mana murtiitti dhiyaadhee kana na goote kunoo birrii miliyoonii 11 fudhattee jirti miliyoonii 15 keechaa gwaaddanyoota kiyyaan akkana godhee manni murtii akka beeku kana gwaaddanyoota kiyyaan fudhadhee jira birriin kun kiyyaa wanni wuliin naa diigamu ganzaba kiyya naa kennitu jedheetin iyyadhe kaa seera jirutu jira wanna ta'eef yeroo kana mana murtiitti dubbiin laalamaa deemee jaarsummaadhaan laalladhaanuun jedhanii ishiinis birrii kiyya san irratti murtaa'ee oduu ishiin naan kaffalin amata 9 booda amma manni jarri kun waaltarratti dhiyeechee jechaadha keeziin kana fakkaata laal tiifaa hoggaa ta'uu baate birrii miliyoonii 11 irratti hafee jechaadha 15 fudhattee 4 gwaaddanyoota kiyyaanin deebisiisee 11 irratti hafe ammas eeggadheetiin makkalaakayaadhaa magaazana tokko feetee naan jedhan yoo ishiin magaazana tokko feetu mana murtiitiin duraanuu tizaaziin qabaati miliyoonii 2 kan baasu immoo magaazana irraa fudhadha amma miliyoonii 11 irraa miliyoonii 9 bichaan irra jira miliyoonii 9 san oduun eeguu omaan qabdu akkanatti dubbiin kun achiinaafee anis ijoollee kiyyaa jedheetiin ishiidhaa dhiisee malee aniif wuliin qabaa kan hunda ragaan ibsishii jira injiinaroonni hin jirti warri na wajjin qunnamtii qaban hunduu hin jira dhugaan kana oduu ta'u soomni moo'ee har'a ani akka tabaddaayitti oduu ishiirraa miliyoonii 9 qabu akka hattuutitti maqaa kiyya hannaan kaaste jechaadha. haa ta'u obbo Dinquu waaltaa TV irrattis akka waal tokko waaltaa TV irrattis akka himannaa dhiyeessitan dhageenya hagam dhugaadha wanni kun. Waaltaa irratti seeraan ala akka ta'e wanni hunduu adeemsimaa kan jiru sobaan akka ta'e nu ragaa qabna nullee nu gaafachuu qabdanii yoo barbaaddan baalaansii godhaa nullee gaafadhaa jennee xiyyannee oduu nu gaafatiin dabruu hin danda'u miidiyaan kun nu qixxee walaa gaafannu jennaan manni murtii ka wanni godhee dabraa jira akkan dhaga'utti amma waaltallee kassasnee turree ammas jara kana immoo nan kassasa kana bichaa boti seerri addunyaa hoggaa jiraate ani soodaree irratti investimentii biliyoonii 2 fi miliyoonii 490 kan investii godhe anarra dumbulloota akka liqaa ofirraan qabu idaas ofirraan qabu yaa saba koo kana ammoo addunyaan ragaa baa wanna ta'eef ani kan bite Itoophiyaa mootummaarraa wannan ta'eef addunyaa irratti nan iyyadha seerri addunyaa hoo jiraate namni tokkolleen balaa kiyyaan waa'ee soodarii irratti akkan dubbanne godhaan jira balaa kiyyaan namni du'ee
isa akkas goosise akka jedhan warri kana hojjetu kun hin barbaada wanna ta'e. Ani hin barbaadu. Ani mootummaadhaan harkaa homaan qabu ani rakkina takkan qabu. Yaasaan miidiyaadha malee miidiyaan nan kassatu. Miidiyaan narratti wanajjalu. Ummata kiyya dhugaa beeksifachuudha. Ganaa kumaatamaan hoggaa kaffidan ta'e ani bootaan kennuuf ani bootaan kennuuf maaliif saba kiyyaa jedheetiin awwaarradame. Siigalee? Obbo Dinquu soodareen agammaatti akkuma saamsamee jira. Akkami furmaan isaa argamaa? Harka keessaniin deebi'ee hojii eegalamoo harka isin ba'amoo yaaddoo kanatti uummata keessaa dudubbatamaa jira. Falli isaa hoo maali bakka kanatti? Kuni tasan ta'u siigaleeti. Tasan ta'u jechuun soodareen an idaa ofirraan qabu kan mootummaa gibiraan qabu baankii ofirraan qabu gabareen kan jedhan kuni sobaan akka ta'e uummanni irra ga'a. Ani amma har'a dubbadheedha fi moti. Laal oduu walqixxee nu laalchisanii bee gabareen tokko gaake lafti kee kamiin nimee soodaree keessaa kan qabdu dhaqeeti lachuu lafarra ejjennee dubbanna sila. Soba ta'uu kan beekamu bee gabaree sobaatti dhiyeechan sigalee. Warra kana kan jedhu kana warra amma asteer jedhu kan saba soba barbaadan kuni kan eenyudha nafxanyaa ummata kiyya gabroomsuu barbaada. Ani har'an gabroomu na aman miileeni 214 abbootii abbaa muudaa abbaa gadaa abbaa duulatitti akkaawuntii kiyya kennadhee yoon ani rakkadhelleen yoon ani wareegamelleen sabni kiyya itti haa tajaajilu jedhee godhe. Kanammoo warra baankii keessa jiran wanna beekaniif information dabarsaniif warri nafxanyaa anarratti propaganda kana adeemsisa. Kana ani ummata Oromootiif iboti kan kennu an abbaa duulaa gadaa Oromooti. Miileeniin kuni yoo godaansaa oole oggaa godaansa raafe jarri kun akka na deebisu jedheetin. Kanatu har'a ani hattuu na godhe. Kan akka qamar kana fidanii dhufan sobaan. Kan akka asteer kana fidan. Tokko miileenii 11 cheekiin qaba kan jedhu sin jira. Laalime suuta jedhi ilaalime namni miileenii 11 sirraa qabu tokko akkamitti wulii dhaba. Akkamittiin birrii san kennaaf. Ani importi exportiin qabu. Biyya alaa nigdiin qabu ani mana hospitaalatti kan qabu mana barumsaatti kan qabu ani kan qabu hoteela. Maalinni namicha sanii miileenii 11 fi minaamina walitti